Wai, Saajib saa yeroo dhufan sana jaarsummaa qabame moo maal ta'e? Jaarsummaa is qabame kan lafatti hafee wanna ta'etu sunu. Jaarsi si haa Eenyu dubbatu. fa'i? Ustaaz maaliif dhiisinaan jettanii dubbii kana jaarsaan fixadhu naan jettanii. Jaarsi sin jettan kunoo eenyunni? Eenyutu ergee maaliif dhufa? Anaan haasa'ameera jennaani. Dubbii kana namni hin dubbanna jedhe Imraan Taayirii fi Toofiq Tamaamii fi Amaan Shamsuuti. Jarri siin haasa'uu naan jennan hayyee kabajaa keessaniif kabajaa jaraatiif kissi kanan dhaabadheen isan sila eegaluu adda kute deebi'ee isaanii mummeerri jaarsummaan kaleessa hin dhufanaan jettan sun jedhee jennaan hamma siin dubbatu obsinaan jedhanii daa'iraadhaaf ol beeku nama rakkinas qoosaas dhugaas waliin mari'atee waliin ture har'a yookiin kaleessa waggaa tokko dura nama wal bare mitaniif inni yeroo inni waa hojjetus waan na barbaachisu irraa fudhee inni kanan beekaa jechuudha. Gara dhimmaatti yeroo deebinu ani gaafani dhimma kitaaba kootii maxxansuu jalqabu dursa namman kabajaanii kitaaba ergee fi obboleessa koo Aleeksi argitaniittus naa beeksisaa ture naa maxxansaa ture haa galatoomu. Kana qofa miti akka obboleessa kootiitti namman sagantaa eebbaa onlaayinii irratti poostarii isaa hojjadhee kabajaa waames isa kana namni hundoon beekaa kun waan lafa jirudha. Kabajaan obboleessa koo Aleeksiif qabu waan xiqqoo miti waan inni irratti waan hin taane dalagus yookiin bifa biraatiin isa maqaa balleessus miti. Isa kanarratti isa kana qabadhu. Itti aansee gaafa kitaabni koo karaa onlaayiniitiin eebbifamuudhaaf jedhu an akkuma beekamu feesbuukii sadiin qaba. Feesbuukii sadan sana waan na adabuufan tokkorraa gara tokkootti an dabarfadha. Yeroon kitaaba kana beeksisuu jalqabu namni garattiin na argatu hin qabu. Namoonni hedduun feesbuukii sadii qabda waan ta'eef gar tokkotti deebi'ee yaada jedhu naa kennaa turan. Anis yaada kana fudhee innumti Aleeksumti dhufee ilaameeffatee aanaan jedhe. Ati feesbuukii danuu qabdaa. Feesbuukiin kee sadii waan ta'eef isa sirriitti akkasii guddatu barbaaddutti deebi'ee gar tokko godhadhu. Inni kunii sisin fayyada. Namoonnis immoo yoo si argachuu barbaadani miiseenjara tokko irraa si argatan. An haala kootti feesbuukii tokkoon fayyadama miiseenjarii kan biraan fayyadaman ture. Isa kan namoonni hin beeku. Toleen jedheeni obboleessa kooti namni kun namni naa gorsaa walitti dhufeenya qabnu sitti meera. Hayyee waan kana gochuu isaan beeku ati nama na beektudha. Rakkinaan qabu iimeelii siifan kenna. Feesbuukii koo raayitii naa godhii meeqaan godhamaan jedhee gaafadhe. Ji'a tokkotti birrii 2,000 weenaan jedhee an immoo kan meeqa barbaaddaadhee na gaafannaan an kan ji'a 3 barbaadaan jedheen maaliif eebbi korreef eegalaa irra waan ta'eef. Tolee jedheen akkaawuntii keenyaa ergeedheenii birrii 9,000 kan ji'a 3 irratti galchee iimeelii koos kabajaan kennee fi feesbuukiin koo adabbii garaagaraa narra jira naa hilaali naa sirreessi sana boodan jijjiirradhaan jedheeni hayyee rakkoon qabu naan jedhee feesbuukii koo raayitii naa godhee anis feesbuukii isan duraan fayyadamu dhiisee baheetan feesbuukii isa kanatti deebi'e. Ammi kun hundi nagaadhaa jechuudha. Anis immoo amaniitan itti kenne obboleessa koo kanatti. Malee namni nama shakkutti waa hin kennu tarii iimeelii kennuu dhabuun iimeelii kennuun dogongora haa ta'uyyuu malee Aleeksi immoo har'an barreenan isa. Kanaanutuma jirru ani paaswoordii jijjiiruuf yeroon jedhu feesbuukiin paaswoordii naa jijjiiruu dide. Yani nan dhiisee girgirrii eebba kitaabaattan goree an nama mana rabaatii bahedha. Wanni hundinuu ajandaan natti ta'e achumatti dhiiseen eebba koo sitti fufee sana booda yeroo nan yaalu iimeelii koo irratti paaswoordii naaf hin dhufu. Nan yaalaa roon jedheenaa deebisa bakka sanitti itti bubbu'eef jedhee dhuman dhiise. Wanni kun hundinuu akkuma kanattitu jiru eebbi kitaaba kootti kan onlaayinis xumuramee nagaadhaa obboleessi koo Aleeksis naa beeksisaa siifan gurguras naan jedhee chaalenjii siifan eegalas naan jedhee naa wajjiniin ture. Galgala wayii namni wayii natti barreesse. Haay naan jedhee namni sun maqaa muslimaatiin hin jiru haay hin jedheeni kitaaba keen barbaadaa naan jedhe. Kitaaba keen barbaadaa kitaaba keen immoo an nama mana kitaabaa qabudha. Bishooftuudhaaf buraayyuurraan mana kitaabaa qaba. Kanaafuu kitaaba kee baay'inaan nama barbaada waan ta'eef jumlaa isaa meeqaan naa kennitaa naan jedhe ragaan ni jira sitti nan erga viidiyoon waan hundinuu waraabamee jira waan ta'eef jennaan akkuma namoonni fudhataa jiranutti fudhatta. Namoonni bifa kanaan fudhataa jiru jedhan sagalee qabeef jennaan daqiiqaa 30 naa ture naan jedhe. Namni naa barreessaa jiru kun
hayyeen jedheeni namoonni biraas kitaaba koo fudhataa turan waan ta'aniif gara biraatti siyyaanne nan eegeeni sa'aatii 5 walakkaa akka Itoophiyaatti sa'a 11 itti dhufee hin raftee naan jedhe lakki hin rafne jennaani amman dhugaa jiruun sitti immoo barbaada. An maqaan koo dhugaa Roobeel Taasisaan jedhama. Dhaloonni koo Amboodha. An dhaabbata Iinsaa jedhamu dhaabbata mootummaa guddaa keessan hojjedha. Wannan arrasi barbaadeefis immoo dhimma tokkotu jira. Dhimma sananiyyuu sitti muuf dhufee. Dhimmi sun immoo hiccitiidha. Hiccitiin kun immoo si laallata malee ana hin laallatu naan jedhe. Waa'ee koo moo jennaan eeyyee waa'ee kee. Hayyee maali inni hiccitiin sun jennaan hiriyoottan kee dhiirri 2 fi durbi 2 walii galanii suuraa kee irratti footooshooppii hojjetanii suuraa kee kana gadi baasuuf jedhanii dhaabbata keenya dhimmi kun seenee jennaan gurbaan Jimmaa tokko dhufee intalli kun mucaa biyya kootiiti suuraan si akka hin maxxanfamne naa godhi jedhee jennaan sitti dhufee jennaan namoonni waan akkanaa godhan eenyuun jennaan eenyummaa jaraa ammasitti namoo waan sinitti dubbataa jiru kana kunoo ragaansaa bilbila kana keessa jira wanni hundisaa waan lafa jirudha waan ofirraa kaasee dubbadhu miti. Maalan jaratti balleessi maal jara goonan kan irratti godhu anarraa maal barbaadanii jedheen waan itti jaratti balleessite ani hin beeku garuu jarri shooppii waa hunda xumuratanii viidiyoos xumuranii suuraa kee xumuranii jirodhee siimpilii jarri hojjetan jedhee suuraa shooppiin irratti godhame suuraa fuula qullaa kootii qaamni waan biraa irratti godhamee jiru natti ergee akkuma ilaaleen narraa dileetii godhe yeroo sanatti narrifadhee maalan gochuu qabaree hin jedheen namni kun dhaabbata mootummaa guddaa keessan hojjedha naan jedhe ammas immoo ansi baraaruuf han dhufe kan na erge ijoollee biyya keetii ijoollee Jimmaati malee an waan biraatiif hin dhufne waan naan jedheef erga na baraaruudhaaf dhufte ati kun maalan gochuu qaba yeroo kanatti jennaan viidiyoo sitti bilbilame hin kaasinii liinkilee sitti ergaman hin seeninii kan kanarraa of eeggannoo godhi naan jedhee na gorsee an hojii koo dhiiseen seenaasaa jira waan ta'eef saatiin hojii ga'eeraa nan deemaa waan biraa jiraate sitti himan an karaa kamiinan si argachuu danda'are wanti kun waan baalageedha ana dubartii muslimaa tokkodha wanti hojjetame kun atiyyuu natti himteetta shooppiidha dhimma kana xumuruuf maalan gochuu qaba jennaan ammaaf sabariitii hojii galeen daqiiqaa muraasa booda sitti deebanaan jedhe hayyee jedheen obsee takka jedhee dhufee bakka footoo kee kabar feesii godhaa jirra fuula kee kamiyyuu sooshaal miidiyaa kamirrattuu akka maxxanfamne hojjetaa jirra waan ta'eef naasa barinaan jedhe an taa'eedhuma masmararra eegaa an rifadheen jira namoonni yeroo sana bira jiru nama tokkottuu himu ammoo waadaa naa galee akka nama kamittuu hin dubbanne waan kana anaaf si gidduudha akka hin baane jedhe yoo dhimmi kun ba'ee ana hojiirraa mootummaan na ariyataa sis immoo ijoolleen suuraa kee hojjetan kun sirraa maxxansu waan ta'eef iccitii kana naa tiksinaa qabinaan jedha toleen jedhee nama kamittuu himuun dhiisee gara halkan sa'aatii 11 keessa dhufe maal jedhee ijoolleen anaa wajja'anii maanaa jara jaraati an hoogganaa jaraati jarri na jara jiranuu